hojii uummatanii hojjechuufis ta'e hojii utuu hin tuffatin milkaa'ina egeree ofii yaadaa jabaatanii dalaguuf fedhii kaayyoof murannoo gaafata. Kana galmaan ga'uuf ammoo ogummaan murteessaadha. Namoonni ogummaan ga'ooman hojii barbaaddachuuf yeroo isaanii qisaasan ogummaa qabaniin hojii uummatanii hojjechuun of bira darbaniyyuu namoota biroof illee carraa hojii uumuufiin aadaan hojii akka dagaagu taasisu. Qabatamaan kana mirkaneessuuf agarsiisuu keessattis ga'een kolleejoon baalaataa'uuf pooliteeknikaa bakka murteessoof filatamoodha. Bakka qaroominaa kalaqaa ogummaaf madda beekumsaaf dandeettii ta'uun namoota hedduuf daandii jireenyaaf milkaa'inaa ta'anii fi tajaajilaa jiru. Ogummaalee adda addaa haala yeroof qorannoo gabaa irratti bu'uureffate qulqullinaaf siyoominaan leenjisanii ogummaan ga'oomsuun gara addunyaa hojiitti seensuun madda dinagdee taasifachuun cinatti ga'ee isaanii guddina biyyaa keessatti akka baatan taasisaa jiru. Ce'umsa teekinooloojiif saayinsiifis bu'uura guddaa ta'aa jiru. Kalaqoota garaagaraa rakkoo hawaasaaf furmaata kennan kalaquun arjoomaas jiru. bara 1978 kolleejii baalaataawoo Wallisoo jedhamuun kan tokko jedhee hojii leenjii ogummaa kan eegal bara 2006 immoo gara pooliteeknikaatti guddachuutiin yeroo ammaa kana immoo ogummaalee 16tiin leenjii kennaa ture. Akkuma umurii isaa dheeraa kana immoo kanaan dura ogummaatiin namoota 10,000 lakkaa'aman ogummaa ga'oomsuutiin addunyaa hojiitti galchuutiin akka isaan jiruuf jireenya isaanii akkasumas immoo ga'ee isaanii guddina biyyaa keessatti gumaachan taasisaa jira. Bara kanas immoo akka waliigalaatti immoo leenjifamtoota 3,400 simachuutiin haala gaariitiin leenjisaa jira. Kolleejichi leenjifamtoota boleejiif bara kana leenjii eegalan 3,400 ogummaalee garaagaraan akka fedhiif dandeettii isaanii irratti hundaa'uun maloota leenjii tiyoorii persantaa 30 fi gocha qabatamaan persantaa 70 ga'umsaan leenjisaa jira. Leenjifamtoonni egeree isaanii yaadaa karaa hundaan ogummaan of goomsanii ba'uuf leenjii isaanii qindoominaan leenjiyaa jiru. Itti hirmaachuunis qabatamaan shaakalu. konkolaataa irratti leenjii adda addaa fudhachaa irra duraanii fi amma garaagarummaa jira jechuudha. Maaliif duraan waa'ee konkolaataa baay'ee isaan beeknu ture jechuudha. Ergammoo asufne garuu leenjii konkolaachisummaa yookiin immoo akkaataa konkolaataan tokko itti sarviis ta'uu fi akkaataa konkolaataan tokko itti ripeer ta'uu hundasaa meeshoota isaarraa kaasnee hanga ammaatti leenjii irra jechuudha. Kanaafuu leenjii babbareeda fudhachaa kan jirudha. Barsiisonni keenya baay'ee seera qabeessaan nu leenjisaa jiru jechuun akkaataa nuti fedhii isaanii akkaataa nuti waa barree baanu as keessaa waan tokko qabannee baanu fedhii isaanii jechuudha. Barsiisonni hunduu gama adda addaatiin kan nu deeggaran akkaataa nuti waan tokko as keessaa qabannee baanee borummoo ittiin jijjiiramne ittiin hojjennuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu hamma baranne hamma leenjine bifa piraktikaalitiin bifa tiyooriitiin baranne kaane bifa piraktikaalitiin hojiidhaan agarsiifne laalleet hojiitti hiikuudhaaf tattaaffii guddaa gochaa jirra. Barsiisonni keenyas immoo nu gargaaruudhaaf tattaaffii isaanii baay'ee cimaadha. Leenjii awutoomotiivii yookiis immoo makaaniksii taaneetti leenji'aatii irra jechuudha. Gaafa as keessaa baanu immoo humna qabnu fayyadamnee deeggarsa qabnu fayyadamnee hojii mataa keenyaas uummanni hojjechuuf fedhii qabna jechuudha. Maaliif ogummaan harkaa ogummaan baay'ee nama boonsa ogummaan miidhagina akkuma jedhamu san nuti ogummaa harka keenyaatiin waan fayyadamne hojii hojjechuu barbaanna of jijjiiruudhaaf kan nuti as keessatti dhufnee barachaa jirru jechuudha. Ani as keessaa ogummaan ittiin arga'e gaafaan gibbii kana keessaa xumuree ba'e ogummaa mataa kootii anatti leenjii ba'e hojjechuudha kaayyoon koo. Ogummaan akkuma jedhamee jalqabuma as keessaa ergan ba'e ogummaa kootii wanti jedhe ogummaan nama boonsanii jireenya namaa kan jijjiiruu danda'udha. Ogummaan immoo qarshii harkarraa jechuus ni dandeenya. Ogummaa waliin caalu jedhu garuu anaaf ogummaa kana filadhee kan galu boruu ofii koof jijjiiramee ofirra darbee maatiif maatirra darbee biyyaaf ta'uuf. Tosin dhufun dura waan beeknu turre garuu waggoottan kana keessatti wanta baay'ee barreerra. Maashina to'achuu akkasumas immoo wayyaa hodhuu akkamitti akka dandeenyu barreerra akkasumas immoo dirooyingii kaasuu barreerra jechuudha.
jalqaba tooriidha kan nuti barannu achiin booda immoo paatarnii irratti kan hojjennu achiin booda immoo wanta paatarnii hojjenne sana immoo wayyaa irratti maashina irrattidha kan hojjennee wanta sana argisiisnu jechuudha. Haala gaariidhaan kan isaan nu barsiisani nutis immoo akkuma isaan nu jedhanitti wanta isaan nu jedhan hojiirra oolchaa jirra. Jalqaba uffaticha hojjechuun dura diizaayinii isaa kaasu achiin booda immoo akkaataa diizaayinii sanaatiin uffata sana hojjechuudhaaf kan yaala. Warri kaanis akkuma keenyatti baratanii ogummaa kan akka argatan isaan jajjabeessa. Hojii dhuunfaa koo banachuuf qophaa'eera. Isin immoo fayyadu akkasumas immoo namoota kaan fayyaduudhaaf qophaa'ee jira. Jalqaba ogummaa kana barachuudhaaf fedhiidhuma qabaadhee kanan jalqabe erga dhufeeyyees waan barbaadee dhufe sana argadheera. Fakkeenyaaf hammaanii wayyaa tokko hojjechuudhaaf diizaayinii baafadhee kan hojjetadha. Jalqaba homaayyuu hin beeknu amma immoo carqii tokko murree hodhuu hin dandeenya. Leenjistoonni jalqaba tiyooriidhaanii sana booda immoo piraaktikaalaanis nu hubachiisanii amma nuti dandeenyutti seeraan nu hubachiisanii ogummaa nama horachaa jiru baay'ee na gargaara. Kan dhuunfaa kootis ta'ee nama wajjinis gurmaa'ee nan hojjedha dandeettii horadheera waan ta'eef. Ogummaa kan biroon kolleejii Pooliteeknikaa Wallisoo xiyyeeffannoo addaan leenjisaa jiru keessaa leenjii bobbii biyya alaa yookaan domestic workidha. Kanaan dura dubartoonni leenjiif hubannoo tokko malee ogummaa gahaa utuu hin qabaatin biyya Arabaaf kanneen biroo deemaa turan. Kun ammoo rakkoo garaagaraaf isaan saaxilaa ture. Amma garuu ogummaa gahaan akkaataa qabiinsa manaa, qulqullina manaa, nyaata bilcheessuuf kanneen biroo maashina ammayyaan leenjii fudhachaa jiru. Kun ammoo achi deemanii akka haaraa ittiin taaneef kaffaltii gahaas akka argataniif ni fayyada. Dabalataanis asitti hojii ittiin hojjechuuf ni tumsa. Leenjifamtoonnis kanuma dhugaa ba'u. Laawundarii akkaataa isaa hundayyuu argeera. Shaamizii immoo akka itti tokkofamu akkana barsiisanitti ilaalan jira. Wanti hin argine jiraachuu danda'a. As keessaa laawundarii amma tokko baay'ee hin argine. Alga hafuun immoo jirjirama qaba. Mana tokkotti garaagarummaa qaba. Asitti immoo baay'ee nu badhee jechuudha. Baay'ee bu'aa guddaa qaba. Muuxannoo baay'ee irraa arganna waan ta'eef borooduma ergillee deemnee hojii biraatiif illee deemnee baay'ee nu gargaara. Kun leenjiin kun yoo waaqayyo na gargaare iddoo guddaa ga'ee kanumaan leenji'ee biyya biraallee deemee hojii mataa koo uummadhee jiraachuu baay'ee na gargaareera. Garuu immoo waan tokko garaagarummaa waan qabuuf waan kana akkanatti hojjetama lakkaa jedhee hubadheen jira jechuudha. Kanarraa ilaalee immoo iddoo biraa deemellee kanaan akkanatti hojjetama lakka akkanaa jedhee yaadee jira. Yeroo boqonnaa keenya ilaalla garuu nama biratti ijoollee faanas ilaalaa jira. Waan kana akkanatti hojjennu kana ilaalaa irraa jechuudha. Asitti kan hin leenjaa jiru waa'ee maashinii kanaan tsadda'uu akkam akka ta'e hin beeku ture jalqaba. Amma garuu dana dhufee akkamitti akka qulqulleessinuun akkamitti akka fayyadamuu qabu hundumaa isaa adda baafadhee beekaa jechuudha. Ishii xiqqoodhaan xarzii fi soofaa xarziin ittiin qulqulleessa. Isa kanaan immoo maggaarajaa ittiin qulqulleessa, soofichaan ittiin qulqulleessa jechuudha. Isa kanaan immoo lafa isaan qulqulleessa jechuudha. Bu'aan inni naa buuse anaaf yaa'u kana beekumsa kana irraa argadheera jechuudha. Waan inni asii leenji'e kanaan gara biyya alaa deemee ittiin hojjedha jedhama. Asitti beekuun koo achitti gara naqu naan rakkisu jechuudha. Maaliif waanan beeku kanaan dhaqee hojjedha. Waan immoo beekuu baadhee immoo achitti dhaqee na dhibaa jechuudha. Natti rakkachuun hin danda'a. Akkamitti akka ittiin hojjetamu beekuu waan hin dandeenyeef achi dhaqee rakkachuu koo asitti immoo beekee deemuun koo anaaf gaariidha. Haala gaariidhaan leenja'aa jirra. Hundi namaa garuu qabachuu dhiisuu danda'a garuu ani ofii kootii akka kootti waan hundumaa akkuma isaan na barsiisanitti naaf galeera qabadheera. Kutaa kuchinis leenjeera laawundarii beetis hundumaa galeera. Leenjistoonnis fedhii olaanaan ulaagaalee leenjii biyya irratti hundaa'uun ogummaa
beekumsaaf muuxannoo qabaniin haalota garaagaraan utuu of hin daangessin leenjifamtootaaf leenjii qulqullinaaf gaate kennaafii jiru. Barattoota keenya tiyoorii erga kilaasii biraatti leenji'anii booda piraktikaalaaf gara kana finna. Piraktikaalaaf hoo finnu injiniiwwan amma jiran kun injiniiwwan elektirikaala ta'anidha. Injiniiwwan elektirikaala kanarratti dafinnee booda elektirikaalota kanarra qaamonni suphamuu qabanii fi qaamonni teestii ta'an kam akka ta'e tokko tokkoon addaan isaan baasifnee isaan leenjifna. Erga akkas goonee leenjifnee booda levelii isaanii yoo xumuran gara biddeenatti akka isaan gurmaa'anii hojiitti ba'an goona jechuudha. Mee ogummaa beekumsa qabdan muuxannoo qabdanii utuun qusatiin akkamitti mee leenjistoota kana goomsaa jirtu? Ganamaa fi galgala leenjuu barattoonni keenya kilaasii nuti qabnu kilaasii hedduudha. Automootiivii irratti ijoolleen hedduudha. Haa ta'u garuu waan nuyi goonu kilaasii addaan hirannee ijoollee keenya yeroo firii qabnus guyyaa sanbataallee leenjifna. Guyyaa qadaamee finneetiin ijoollee dabalataan hin leenjifna. San irratti immoo dabalata erga nu biratti leenji'anii booda garaajii komparaatiif tireeningii hin geessina. Ammam nu biraa isa hubatan kana garaajitti immoo akka isaan hojjetan jennee waan bakka nu biraa dhaban kana achitti immoo akka guutatan adeemsa isaanii leenjisaa deemna jechuudha. Kaayyoon guddaan leenjii kana barbaachisummaa mtisaayyuu namoonni akkuma baratame manaa bahanii gara biyya ambaa deemuu osoo hin taane asitti leenjii fudhatanii leenjii gahaa hojii mana keessatti barbaachisu hundumasaayyuu akkaataa barbaadamuun leenji'anii deemanii akka achitti hojjetanii of jijjiiraniif gaafa asii achi deeman achitti wantoonni adda addaa maashinoonni jiran hojiiwwan jiran haaraa akka ittiin taaneef asitti leenjii gahaa yoo fudhatanii deeman achi deemanii namoota isaan hojjechiisanii waliin illee hojii sirriitti waan wal beekanuuf hojjetanii ofii isaanii of jijjiiruu danda'u waan jedhamee yaadameef dursanii leenjii asitti akka fudhataniif kolleejjiin kun leenjii akkasii kennaafii jira. Leenjiin kun leenjii baay'ee ulfaatudha. Maaliif namoota amala adda addaa qaban sadarkaa barumsaatiin illee namoota sadarkaa adda addaa qabantu dhufa. Akkasumas immoo hubannoo gahaa kan qabaniif hin qabne yeroo isin jedhu naannoo baadiyyaa fagoorraa namoota dhufantu jiru. Maashinoota kana seeraan kan hin hubannetu jira jechuudha. Kanaaf akkaataa akka isaan hubataniif nullee irra deddeebiidhaan guruuppiidhaan isaanuma keessaa immoo namoota ijoollee leenjifamtoota sirriitti hubatan immoo akka isaan deebisanii walii isaanii wal shaakalchiisan nutillee immoo akka isaan shaakalan goonee akkasitti jajjabeessinee akka isaan leenji'an gochaa jirra jechuudha. Barattoonni amma asitti arginu kuni barattoota level 4 yookiis gulantaa arfaffaarra jiranidha. Barattoonni kuni sadarkaa amma beezikii irraatii gara divaansiitti dhufaniiru. Gaafa jedhu barattoonni kun of danda'anii diizaayinii tokko kireet gochuudhaaf kan deemaa jiranidha jechuudha. Ofii isaaniitiif of danda'anii gara xumuraatti waan deemaa jiraniif asillee gaafa ba'anii of danda'anii diizaayinaara ta'anii ittiin hojjetanii jireenya isaanii akka gaggeeffataniif kallattii qabsiisnaa jechuudha. Kana keessatti barattoonni kun amma sadarkaa irra jiranitti tokkoon isaanii isaan keessaatii ordarii kan fudhatan jiru jechuudha. Ajaja fudhatanii hojjechaa kan jiran jiru jechuudha. Asitti gaafa ba'an irra caalamu hojjechuudhaaf leenji'aati jiru. Normaalii barattoonni nu bira dhufan fedhii guutuudhaan waan dhufaniif ogummicha jaallatanii ittiin hojjechuudhaaf kan isaan baratan. So kanaatiif namni immoo ogummaa qabu isatti iyyuu badeen badu. Ogummaan eessumayyuu nama jiraachisa jechuudha. Kolleejiin Pooliiteeknikaa Wallisoo lammii ogummaa adda addaan goomee guddina biyyaa keessatti shoora isaa baatu baay'inaan horachuuf xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Ogummaalee 16 qabu irrattis leenjifamtoota baay'inaan simachuun leenjii gaaf qulqullina qabu leenjisuun namoota hedduuf daandii hojiif milkaa'inaa saaqaa jira. Leenjii idileen alattis barana hawaasa 8,000 oliif leenjii gaggabaaboo kenneera. Leenjitti gaafa dhufan qorannoo fedhii gabaarraa kaanitti kan gaggeessine dinagdeen biyya keenya maal barbaada karaa hedduurraa kaanii gaggeessine gaafa madaalamanii ba'anis dinagdee biyya keenya barbaadu keessatti hojii ummachuu qabu karaa hedduun irratti hojjechaa turree indastiriiwwan naannoo 9 ta'an wajjin waliigaltee raawwanneera. Leenjifamaan nu biraa leenji'e kun daayireekt ala ba'ee ganaa beeksisa garaagaraa alaalee barbaadu otoo hin taane qacaramoo otoo hin taane daayireekt indastiriin akkaataa ittiin fudhachuu danda'u waliigaltee mallatteessinee kan waliin hojjechaa turre. Isaan keessaa indastiriiwwan gurguddoon akka biyya keenyatti jiran Boolee Lammii Industirii Paarkii daayireekt ijoollee garmenti piroodakshinii amma ilaalaa turtan nu biraa daayireekturuma fudhatanii achitti qacaru. Ogummaawwan kan akka industiraal, awutoomotiif, elektirikaal jedhaman BI Building Erectile Installation jedhaman daayireekt Cooperative Bank of Oromiyaan
baayir tiraanispoortiin daayirekti nu biraa fudhataniit qaxaru jechuudha. Kana duraa osoo hin taane wanci ikoo turizimiin nu biraa hotel opereeshiniin warra leenji'an rood konistiraashinii warra leenji'an daayirekti nu biraa fudhanii qaxarriitti gashu. Amaan waatar kan jedhu immoo bishaaniin kan warra nu biraa leenji'an daayirekti wal qunnamsiisna jechuudha. Inni guddaa fi guddaan dhumni isaa kolleejjiin tokko qulqullaan leenjii kenne jechuudha madaalliidha. Madaalliin booda hojiitti galuudha. Namni ga'uum hojiitti gala waan ta'eef kanarraa kaanee hojii guddaadha kan hojjechaa turre akka kolleejjii keenyatti akka daakitti kan leenjii kennaa jirru dipaartimentii 5 kan leenjii kennaa jirru jechuudha. Kolleejiin kun waldaalee gurmaanii hojii keessa jiraniifis hanqina ogummaa isaanii adda baasuun deeggarsaaf hordoffii gahaa ni taasisaaf yaadama kolleejii intarpiraayizii qabatamaa dhugoomsuufis hojiilee adda addaa hojjechuun galii keessoo isaa cimsachaa jira. Bara kana galii birrii miiliyoona 9 karoorfatee hanga ammaatti raawwii ol birrii miiliyoona 11 argateera. Kunis cimina waloon kan dhufedha. Advaanteejii lama qabas keessatti kolleejii intarpiraayizii banuun inni tokko galii kolleejii cimsa. Inni lammaffaan ijoolleen keenya kooperaatiif tireeningii industirii barbaaduun rakkatan irratti illee shaakalu jechuudha. Kolleejiin asumaa oomisha, asumatti galii argata, asumatti baasiisaa kafar godhata waan ta'eef xiyyeeffannoon akka inisheetiivitti biiroo keenyarraas gadi bu'ee ciccinee kan irratti hojjechaa jirrudha. Galiin keessoo keenya bara kana parsantii 100 ol deemnirra jechuudha. Miliyoona 9 akka biirootti kan nu kenname naannoo miliyoona 11 deemnirra nu. Ammallee ganaadha galiin kan karoorfamee galaa jiru jechuudha. Short-term training irraan arganna, oomisha garaagaraa irraan arganna. Aanolee irratti manneen bulchiinsaa yookiin waajjiraalee hojjetaman balbaloota nuti hojjeta. Itti dhiyaannee fudhachuudhaan waliin hojjenna. Asii ba'anii gurmaanii hojii keessa kan jiran qaawwa ogummaa isaanii adda baasuudhaan intarpiraayizoota keenyaaf barsoonni yeroodhaan sagantaa irra ramadamanii moodeel gochaa jiru jechuudha. Leenjisaa jiru. Kanarraa ka'uudhaan intarpiraayizoota magaalaa kana keessa jiran gosa ogummaatiin adda baafnee ramaddiin gaggeessinee qulqullinaa yeroodhaan qaawwan ogummaa isaanii adda ba'ee kan leenjii kennaa jiru ta'uu isaati. Isaan keessayis gaafa leenjii kennine madaalliin xumuruudha jennee gara kolleejjittis finna jechuudha. Leenjii duwwaa osoo hin taane ammam leenjii sun bu'aa isaanii buuse karaa jedhuun magaalaa keessa warra carraa hojii uumuu wajjin haasa'uudhaan adeemsa TIT wajjin haasa'uudhaan gara kolleejjitti finnee madaaliidhaan mirkaneessine ga'umsa isaanii yeroodhaan kan kennaa jiru ta'uu isaati. Ogummaan jiruuf jireenya dhala namaatiif bu'uura. Ogummaan bakka kamittuu dorgomaa nama taasisa. Fudhatamummaaf milkaa'inaanis nama ga'a. Hojiin hunduu ogummaan akka durfamuuf kolleejjota baalaataa'oof pooliteeknikaa keessatti leenjiin ogummaa garaagaraa qorannoo gabaaf hojii ittiin uummatanii hojjechuun dinagdee ofii cimsachaa aadaan hojii akka dagaaguuf guddina biyyaaf gumaacha olaanaa akka buusaniif biiroon carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa abbummaan irratti hojjechaa jira. Xiyyeeffannaa addaa mootummaan naannoos ta'ee akkanuma akka biyyoolessaatti dagaagina ogummaatiif kenname hojii babal'aa hojjetaa jiru jechuudha kolleejjonni leenjii teeknikaaf ogummaa kunneen jechuudha. Egaa leenjiin hojiidha. Galmi isaa garuu carraa hojii ogummaan durfamuuf itti fufiinsa qabu jechuudha. Kanaaf carraa hojii ergamni guddaan biiroo kennaa biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa kan ta'e inni guddaan carraa hojii ogummaan durfamuuf itti fufiinsa qabu lammiileef haala mijataa uumuudha waan ta'eef kolleejjonni leenjii teeknikaaf ogummaallee kana bu'uureeffataniiti hojii kan hojjetanii jechuudha. Yeroo adda addaa carraa hojii uumaa turreerra. Namoonni sababuma hojii dhabaniif qofa nama ta'e walitti finnee gurmeessinee akka waan hojii wayii kenninuufiin goona hojiin sun illee milkaa'u isaan illee milkaa'anii jechuudha. Sababa kanaan qorannoon adda addaa yeroo adda addaa kan agarsiisu namoonni xinnaate odoo fedhiin horatin yoo fedhii horatan illee san bira dabranii ogummaa hojii san isaan hojjechiisuu danda'u bakka hin qabaatanitti gurmaa'anii turre waan ta'eef milkaa'an turre. Rakkoo kanarraa ka'uudhaan carraa hojii ogummaan durfamu kennuudhaaf dhaabbileen leenjii teeknikaaf ogummaa ciminaan jalqaba ofii isaaniitii hojjetanii agarsiisanii maaliif namni waan ofii beeku namatti hima waan ta'eef ofii isaaniitii fakkeenyaaf dagaagina ogummaa erga cimsaniin booda kolleejjii san keessatti madda galii adda addaa irratti akka hojjetan kaayyoo adda addaa qabatanii jechuudha. Galmi keenya carraa hojii uumuudha. Haa ta'uuti garuu carraan hojii uumuu kun itti fufiinsa kan qabaatu namni carraan hojii uumameef kun yoo ogummaa'edha. Ogummeessuuf immoo amala isaatiin leenjiin teeknikaaf ogummaa shaakala barbaada. Practical engagement qabatamaan shaakaluu barbaada waan ta'eef kanaaf
xinnaatu iddoo shaakalaa isaan barbaachisa.